Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maraatti siniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaan keenya qophiin kun qophii roga jireenyaati. Qophii roga jireenyaa jalatti keessummaa adda addaa siniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Akkuma maqaa isaatii immoo sagantaan kun roga jireenyaa keessaa karaa hundumaa seenaa ilma namaa keessaa waa'ee dhalootaa, waa'ee barnootaa, waa'ee gaa'ilaa, adeemsa jiruuf jireenyaa bu'aa bayisaa hundumaa caqasaa yaadota kana isiniif dhiyeessa. Har'ammoo akka carraa taanee ayyaanomnee namoota addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Namoonni addaa kun seenaa gadi fagoo baay'ee qabu. Seenaa gadi fagoo isaan qaban kana kitaaba barreessanii kitaaba sanaan isin qaqqabsiisaa jiru. Kitaaba sana irratti hamma isin qaqqabutti garuu isaanumarraa dhaga'uutu nutti tola. Eenyu keessummaan keenya isaanumatu of beeksisee nuuf jalqaba. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Gara keessummaa keenyaatti isin deebisa. Baga nagaan dhuftanii. Baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Hordoftoonni keenya illee eenyu jarreen kun jechuun isaanii nafuu kan keessa wanti wal nama gaafachiisu iyyuu baay'eedha. Garuu egaa isin tokkuma tokkoon of ibsitanii gara sagantaa keenyaatti nu ceetu. Nama adda addaati isiniin jechuun baay'ee nu rakkisa. Nama tokko isiniin jechuunis baay'ee nu dhibeera. Mee obbo Abbayyaa Ifaa Warjii fi obbo Abbashuu Ifaa Warjii eenyu faadha? Hangafi eenyu akka ta'e isin beeknu mee hangafumarraan jalqaba. Hagan xiqqoo odeeffannoo qabutti hangafarraan jalqaba. Lakkuun hangafa jechuun isaa nama dhibaa. Garuu akkatti hangafa ta'anii yerooma daqiiqaama isaatu wal caalanatti fakkaata malee nama rakkisa. Kan keessan immoo nama baay'eetti gaaffii ta'eera. Gaaffiin sun irraan deebi'adheen abdii qaba. Eessatti dhalatanii eenyu isaanii jenneetu mee achirraa jalqaba. Nu jalqabduu jalqaba. Duraan dursinee waaqa abbaa keenya guddaa galateeffannaa. Isa tokko ta'uu kan malee lama godhee uumee fuuldura isaatti waggaa dheeraadhaaf naannoo waggaa 62 kan ta'uuf walfaana uumee walfaana kan nu jiraachise waaqa abbaa keenya guddaan galateeffannaa. Ani maqaan koo Abbayyaa Ifaa Warjii jedhama. Obboleessi koo immoo Abbashuu Ifaa Warjii jedhama. Nuyi lakkuudha. Waliin dhalannee hanga har'aatti illee walfaana jiraachaa jirra. Maqaan keenya qubee yaa fi shuu jedhamu qubatu gargar baasa. Kunis kan irraa maddee wal fakkeenya keenyarraa baay'ee wal fakkaanna waan ta'eef kan Waaqayyo tokko godhe maqaanis walitti dhiyaachuu qaba waan jiruuf maqaan kun nu laatame. Kan dhalanne bara 1955ti. Bara 1955 dhalanne bara 1963 immoo mana barumsaa waluma faana eegalle. Mana barumsaa kan eegalle mana barumsaa Adventistii Laaloo Kattaa jedhamu tokkotti kan barnoota keenya jalqabne. Achi immoo mana barumsaa Yesuus kan jedhamutti bara 1964 fi 65 kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaa baranne. Itti aanuudhaan immoo mootummaan naannoo sanatti mana barumsaa ni bane. Mana barumsaa Waloo Yesuus kan jedhamutti immoo bara 1966 hamma bara 1968tti kutaa 4 hanga kutaa 6tti baranne. Kutaa 6 qormaata biyyoolessaa fudhanne haala gaariidhaan darbine. Manni barumsaa sun kutaa 7ffaa qabu waan ta'eef mana barumsaa Arroojii Agamsaa jedhutti immoo 7ffaa baranne bara 1969 jechuudha. Achi immoo kutaa 8ffaa kan baranne mana barumsaa Adventistii Garjoo Siiban jedhamu bara 1970 achitti baranne.
qormaata kutaa biyyoolessaa sadiittaffaa fudhannee haala gaariidhaan dabarree mana barumsaa waliigalaa Gimbii kutaa 9 qabnee hamma kutaa 12tti immoo achitti baranne. Kan mana barumsaa kutaa 9 qabee Gimbiitti kan baranne bara 1971 jalqabee hamma bara 1974tti. Bara 1974 immoo qormaata biyyoolessaa 12ffaa maatirikii jedhamu sana fudhannee wal faana yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo jedhamu kaampaasii 6 kiiloo jedhamu wal faana seennee jechuudha. Bara sana kan nu wajjin qormaataaf ta'anii gara ijoollee 465ti. Isaan keessaa nama 5tu darbe. Nama 5 kana keessaa immoo nu 2 jirra jechuudha. Obboleessi koo Abbashuun yeroo inni dippiloomaadhaan darbu ani digiriidhaan darbe garuu wal faana achi seennee waggaa 2 eega barate booda Abbashuun dippiloomaa isaatiin eebbifamee barsiisaa ta'ee Tigraay Addigiraat keessa kan jiru Agaazii mana barnootaa jedhamutti barsiisa eegalee jechuudha. Ani immoo seenaatiin bara 1978 digirii koo xumureen bara 1979 anis barsiisaa ta'een Walaayittaa Sooddoo keessatti kan argamtu Boodditti mana barumsaa Boodditti jedhamuttani hojii koo eegale. Kana irratti achirratti gargar baane waan ta'eef egaa gargar ba'umsi keenya ilaalchisee obboleessi koo Abbashuun immoo achumarraa seenaa lafatti gargar baane kan argame kan isaa itti fufaa jechuudha. Aankootti boodaan itti deebi'a. Galatooma kuniyyuu kitaaba tokkodha. Numti kuniyyuu ani baay'ee kan na ajaa'ibu jiraate garuu amma yuunivarsiitii tokko sin ga'utti mandaratti dhalattanii kaatanii amma mooraa yuunivarsiitii tokko sin ga'utti malaallee wa'iin fakkaatu kanasitti dabaltu maal yaadattu wanti hafuun qabu jetta yoo jiraate kan isaan amma caqasan keessaa sitti dabaluu hin dandeessu. Hammuma kanatti adeemsan suniyyuu wantoota hin irraanfatamne baay'ee qaba. Namni tokko mana tokko keessaa maatii tokko irraa dhalatee kutaa elementarii kaasee hamma yuunivarsiitii ga'utti mana barumsaa tokkotti barachuu haalonni wal biraa nama hambisuu danda'an hin turre uumameen beeku kanas itti daatu itti nuuf uftu. Akka namaatti hin danda'amu ture akka Waaqayyoof danda'ame galanni Waaqayyoof haa ta'u jenna. Gadameessa tokko keessatti 2 ta'anii uumamanii dhalachuu qofatu hin taane gadameessa sana qabanii hanga har'aatti immoo mana tokko maatii tokko ta'anii jiraachuun salphaa miti. Kana eenyutu godhe yoo jenne Waaqumatu godhe. Waaqatu mana keenya keessatti mul'ate malee maatiin tokkoyyuu maatii hundi abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoolleen bara itti waliin jiraachuu hin dandeenyetti maatiin 2 ijoollee 4 qabatanii dabalatas immoo fira biraa qabatanii hamma kana waliin jiraachuu danda'uun kennaa Waaqayyoo irraa dhufeedha. Gara barumsa sanaan isaanitti immoo deebi'u obboleessi koo Abbayyaan egaa tooruma irra dhufnee dubbate malee mana barumsaatti barannee dubbate malee akkaataa nuyi itti barachaa turre keessan seenu. Kun immoo akka biyya lafaattis akkuma naannoottis barumsa kan ta'u natti fakkaata. Yumma kutaa yeroo sana 0 irraa jalqabama. Akka ammaa kana oolmaan daa'immanii hin jiru ture waan ta'eef. Yooma jalqabnu waliin jalqabna. Adeemsa barumsa keenyaa keessatti 2 ta'anii kutaa teenya yommuu baran wal bira teenya. 2 ta'anii yuunivarsiitii galuu qofatu hin taane namni gudduun taa'u ture
nu lamaa ol taanee ta'e. Walitti taanee taa'u qofatu hin ta'in fuuldura ta'e. Hin dhaggeeffanne sirriitti dhaggeeffannaa. Abbaan tokko yaadannoo qabataa deema, inni tokko dhaggeeffata, isarra deebineeti waliin immoo yommuu qayyabannu bulleessaa deema. Egaa mana barumsaa gallee hanga yuunivarsiitiitti barcuma tokkorra taa'aa turre. Waliin qayyabachaa turre. Yommuu yuunivarsiitii gallus kan nama ajaa'ibsiisu bara sana gaazexaatti ba'a maqaan. Addis Zaman kan jedhamutu ture. Isarratti gaazexaa irratti ba'a. Gaazexaa irratti immoo ba'u waaqumatu godheetu maqaan keenya lachuu yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo kaampaas nu ga'e. Siree lamatu nu kenname nama lama taane galle waan ta'eef. Garuu siree inni tokko shaantaarra kaawwannee tokkorra rafnaa waliin qayyabachuun keenya hanga sanatti itti fufee jechuudha. Haala barumsa keenyaa keessatti inni waliin baanee, waliin nyaannee, waliin dhunnee, waliin mari'annee, waliin deemnu kun jireenya keenya keessatti bu'aa guddaa nutti mul'isennee yaadnu. Icittiin bara sana keessa yuunivarsiitii galuu hin danda'amne keessatti icittiin mana yuunivarsiitii galuutti hin dandeenyes kana natti fakkaata. Inni tokko dhaggeeffataa, inni tokko dubbisaa waliin irratti haasa'u, irratti mari'an. Haala kanaan nan yaadadhaa waan lamaa sana tokko haala barumsaa kanaa wal qabsiisee kutaa lammaffaa immoo baran barumsa gosa 5 baranna turre. Gosa 5 kana akka isheen dabtararra jirtutti kaafne qayyabanneerra. Inni 499 fide, ani immoo 488 fide. Walakkaa waggaatti simisteera tokkotti jechuudha. Gara kutaa sadaffaatti dabarre. Kutaa sadaffaa ugallus dhannee immoo sadaffaaf afuraffaa baanee arfaffaatti dabarre. Kun waliin qayyabachuu, waliin jiraachuu, waliin mari'achuu irraa kan dhufe jedheen yaada. Hanga yuunivarsiitii gallutti sadarkaa keessa turre sababa kanaatiin. Sababa kanaatiin sadarkaa keessa turre. Baay'ee barumsa qofatu hin taane daldala seegalleerraa hojjenneerraa, qonnaas itti gallee hojjenneerraa gama sadiinuu bu'aa argamsiifneerra. Kan nuyi itti kufne jiru. Garuu karoora qabna baay'ee karooraan sochoona haalli karoora keenyaa cimaadha. Yoo karoora tokko qabanne immoo hangaruma isheetitti deemna. Waan sadan qabanne keessa qonnaan qabannee nuu bareedeera. Daldalaan qabannee nuu bareedeera. Barumsaan qabannee nuu bareedeera. Garuu kana sadan qabannee itti fufuu hin dandeenyu maal goonaa kan jedhu akka karoora keenyaatti kutaa 10 yommuu geenyu 11ffaaf 12ffaa maatirikiidhaaf qophaa'uudhaaf filachuu qabnaa kan jedhutu maree keenya karoora keenya keessa ture. Kan nama dhibu yommuu 11tti dabarru mana keenyarraa adda baafne godoo ijaarree isa keessatti qayyabannu jechuudha. Achi keessa oollaa galgala warra keenya wajjin bulu. Xiyyeeffannoo barnootaaf. Xiyyeeffannoo barnootaadhaaf. Daldala sana guutumaa guutuutti yoo ta'uu baate itti dhiifne qonnaa sana hamma tokkorraa itti dhiifne barumsa qayyabannaa qophii gara maatirikiitti seenu. Haala kanaan nuu mijaa'ee barumsa sanattis successfulii taane waan ta'eef adeemsa kana keessatti waliin gadameessa tokko keessatti uumamnee waliin jiraachuun, waliin nyaachuun, waliin dhuguun, waliin hojjechuun kun nuuf bu'aa gaarii kan nutti argisiisee fi biyyattiuma keenya keessattiyyuu waliin jiraachuun bu'aa maalii fiduu danda'a isa jedhuudhaaf waan guddaa kan namatti argisiisudha. Galatooma mee egaa utuu waa'ee naannoo dhalootaa kanarraan fagaatiin kitaaba keessanirraa namni biraan kan waraabbii wayii isinii barreessee isinitti erge tokko wanda biyyoo super genius born place waan akkasii wayii tokko dubbiseen jira. Wanda biyyoo akkamitti yaadattu daldalas
achitti jalqabneettanii barnootaallee karaa dheeraa achirra deemtanii akka barachaa turtan karaa bu'aa bahii isin keessa darbitan kitaaba sana baay'ee seenaa ajaa'ibaa hedduutu jira. Egaa isin immoo hamma daldalas jalqabneerraa barumsas jalqabneerraa wantoota baay'ee nuyi jalqabne hundinuu milkaa'eedha. Iddoo magariisa sana lafa dhaloota keessanii sana wajjin ol qabsiiftanii adeemsa keessa deemtanii barattan sana wanti isin irraanfanne jiruuf jireenya achitti eegaltan keessattuu waa'ee daldala keessanii wajjin ol qabsiisee barnoota keessan wal'aansoo barnoota keessanii injifachuudhaaf saantima muraasa liqeeffattanii akkaataa isinitti daldala jalqabdan tokko yeroo hundumaan dagadhu wantoota sana waan nu yaadachiiftan qabdu jireenya keessanirraa kana ga'uudhaaf dura ka'umsa keessanirraa utuu xiqqoo achirratti xiyyeeffanneedha. Galatoomi waa'ee Wandabiyoo mandara Aabbuu jedhamu keessatti argamtu sana amma jirrutti hin irraanfannu. Otuun kitaaba kana barreessaa jirru gaaf tokko mana waldaatii immoo gadi baanu naannoo sa'aatii 7 walakkaatti bilbilli tokko na qaqqabe. Bilbilli sun waa'ee Wandabiyoo kanaati. Eessa jirtu amma waa'een keessan sitti baay'ee dubbatama. Lafisaa magariisa abukaadoon maangoon irra dhaabatee jira. Isiniin garuu qaamaan isin beeknu eessa jirtu ammaa kan jedhu mucaan barataa tokko Yoonaas Habtaalem jedhamu naa bilbile. Silaayyuu nan barbaadaa kitaaba barreessaa jirra waan ta'eef mee suuraa isaa sana kaasii na ergi jedhe. Suuraa yommuu nuyi Garjoo Siiban kan jedhamu mana barumsaa Adventistiitti 8ffaa barannu naannoo sana maangoo abukaadoo kana bitannee nyaanna turre firii isaa keessa isheetii biqiltuu sanyii isheetii immoo fuunee galee dhaabneerra naannoo mana keenyaa sana. Inni dhaqee gurguddatee yommuu inni suuraa sana kaasee na ergee ilaalu nama qaamaan achitti argamne nutti fakkaate. Hamma yoona biqiltuun maangoo sanaa guddatee achi jira. Bakka Wandabiyoo jedhamu sanaa jechuudha. Innis mata duree Super Genius Born Place Wandabiyoo jedhee maqaa keenya lachuu dheeree nutti erge kaase. Isa amma kitaaba kanarra gashineera. Garuu bakka sanatti kan ta'an waan baay'ee jiru. Kan nu mudatan. Tokkoffaa yommuu mana barumsaa barannu warri keenya qalama iskiriptoos ta'u dabtara dafanii nuun bitanii yommuu sana bara sana immoo astamaariin nama adabu mataa keessa nama qophaa'u waan akkasii kana sodaannee yommuu kutaa lammaffaa barannu bara 1965 akkamitti of dandeenya laataa inni mareen. Yommuu mareennu kan nu baasu hojjechuudha waan ta'eef wasiila keenya obboleessa abbaa keenya irraati saantima 5 akka naannoo sanaatti saantima 25 irraa liqeeffannee dhannee fattagamii bakka jedhamu shonkoraa qotee bulaa irraa binnee deebinee mandaruma keessa jiru naannoo Wandabiyoo sanatti gurgurree saantima 9.45 jechuudha saantima 45 irraa buufannee galgaluma sana liqaa keenya kaffalannee hojii daldalaa kanarraa jalqabne. Eegasii booda mana barumsaa yommuu deddeemnu gara magaalaa Gimbii yommuu nannu waan akka karamillaa waan akka daabboo fa'aa kana binnee mandara keenyatti deebinee gurguraa. Naannoo mandara keenyaarraa immoo waan akka bunaa fa'aa kana binnee walitti qabne magaalaa sanatti annee gurguraa. Yommuu barumsaaf dhannu wal faana hojjechaa qarshii of harkatti qabachuu jalqabne of danda'uu jalqabne ofuma keenyaa waan mana barumsaaf nu barbaachisu bitachuu jalqabne wayyaa bitachuu jalqabne akka sanaan
deddeebi'aa turre. Manni barumsaa Gimbii naannoo sa'aatii tokkoof walakkaa nama ariifatee deemuuf sa'aatii tokko walakkaa nama xinnusuuta deemu sa'aatii 2 hin taanurra. Dhagaagalee yommuu karaarra deemnu kana karaan isaa yeroo san awwaara. Awwaarri isaa yommuu konkolaataan dhufee nu bira darbu awwaara isaa yommuu galagalchu namni wal arguu hin danda'u. Garuu kan nama dhibu awwaarri sana afaanittis nu nammee immoo waan tokko illee hin taanu nu kubsannu abaluun isaan beennu lafa kanarra deemneeti. Kan waggaa 4 Gimbiidhaa deddeebinee baranne. Guyyaa guyyaadhaan deddeebitu? Guyyaa guyyaadhaan deddeebina. Al tokko tokko sa'a booda barumsa al tokko tokko immoo sa'aatii fuuldura. Gareen tokko sa'aatii booda barataa gareen tokko sa'aatii fuuldura barataa wayii simisteeraan yookiin immoo ji'aan geddarama ture guyyaa guyyaadhaan deddeebina. Yommuu deddeebinee karaarra deemnu garuu kan nama dhibu waan barachaa oollee karaarratti illee dubbisaa deemna walitti falmaa deemna isa kanaan sammuun keenya bishaataa deema. Karaarra dubbisaa deemnu qofa otoo hin ta'in guyyaa sanbataa fi dilbataallee yeroo sana nuyi Adiventistiin turre barattooti yoo kottaa nu qayyabachiisaa jedhanii booda hin deebinu. Dhannee qayyabachiisaa oolla guyyaa lamaan kana isa kanatu keessa barumsattis nu cimsee akka fuullayinaan keessa baanu nu godhe jedhee yaada. Garuu jireenya keenya keessatti yeroo san hirrinni illee tureera. Hirrinni jireenyaa jechuudha. Keessumatti bara 1969 obboleettii keenya hangafa keenya immoo heerumtu horiin loon qaban illee gurguramtee rakkoo wayii tokko nu mudatee ture. Yommuu sana harroo cidhaa baranna ture. Karaarra deddeebina. Yommuu karaarra deddeebinu maasiin nama waan adda addaa qaba. Waan akka agadaafaa jedhanii nyaatan sana mixaatisha yookiin cimcimee jenna nuyi waan akkasii waan akka qoccofaa bisingaa xaafii namooti qabu. Nu biratti immoo lafallee qabna turree abbaan keenya warra isaaniitiif ilma isaa dhumaa waan tureef qananiidhaan guddisanii hojii kana badaan jaallatu. Isa kanaaf beela kana jalaa attamitti baanaa jenne mari'anne yommuu 8ffaa barannu sanaa jechuudha. Isarraa yommuu mari'annu kan nu baasu ammas hojiidha waan ta'eef qonnaatti bobba'uu qabnaa jennee qonnaa sana baruma sana ganna sana eegalle. Ufuma keenya qarshii of argaa qabna gaa kun bara 1969 waan ta'eef sanyii xaafii binne eegalle. Nu ta'e qonnaan sun nu ta'e yommuu nu ta'u isa jalqaba dhannee haamne xaafisan oomishame quunnaa lama jedhama yeroo sana quunnaadhaani quunnaa lamarraa akka daakamu goone lammata beelli akka mana keenyatti hin deebine jechuudhaan quufii buddeen hamma barbaachisaa ta'e toshaa jennee indaaqqoo lama akka qalamu goone hundumti maatii keenya hamma barbaadan nyaatanii quufanii kana booda quufa malee beelli mana keenyatti akka hin galle kan jedhu isa nyaannee quufnee waadaa walii gallee dhugumayyuu isaa eegalee hamma ni yuunivarsiitii seenutti manni keenya beelli kan jedhamu hin turre jechuudha. Beela seenaa ta'e darbe. Isa kana hin raanfannu. Qonnaan sun nu bareedee akkuma silee jedhame egaa daldalli kun nu bareedee itti fufne yommuu murtii barbaachise. Murtii barbaachisan man lama ta'anii marenne maal wayya sadanoo nu ta'eera isa kan fudhanna kan jedhu immoo barumsi bu'uura jireenyaati. Bu'uura beekumsaati. Isa kanaaf barumsa keenya itti fufnee baranne isa kaanitti deebi'uu hin dandeenya waan ta'eef barumsa irratti cimsuu qabna jennee walii gallee mana keenya irraa gara kiiloomeetirii 500 fageessinee godoo babal'aadhaan ijaarree achi keessatti qayyabanna turre. Nyaati achitti nu dhufa. Ijoolleen kan biraanii dhufanii al tokko nu biratti hin dabarsu waan hin ta'e waan akkasumas kan raawwatu nuyi garuu wal gorsuudhaan waliin mari'achuudhaan suusii hundumaarraa fagaanne qayyabachuutti cimne qormaata biyyoolessaallee darbuu dandeenye jechuudha. Yommuu gallus achis wal faana waggaa tokkoffaa wajjin baranne waan ta'eef yuunivarsiitii kaampaasii 6 kiiloo wal faana qayyabachaa turre
akkanittiin jireenya mo'achuu dandeenya. Inni dura jenne egaa booda itti deebina yoo ta'e hin beeku malee itti fufee booda barumsi sun bu'uura nu ta'e ofii keenya eega barsiisantti seennee booda kan dhuunfaa mataa keenyaa dhaabbata adda addaallee bannee bu'uuruma sanaan illee itti deemuu dandeenya irraa jechuudha. Isa kana immoo ofii keenyaa hojjennee miti. Namni hin karoorsa kan bakka hin ga'u garuu Waaqayyoodha. Amma har'a teenyee haala isaa laallu boodarras yommuu barumsa keenya digirii barannus yommuu barumsa digirii lammaffaa barannus ofuma keenyaan wal gargaaraa inni tokko baratee yommuu ba'u inni tokko gargaaraa akkanattiin amma barumsa digirii lammaffaatti baranne. Hojiis immoo gara hojii dhaabbii mataa keenyaa dhuunfaa mataa keenyaa itti giddarree isaanis immoo ofii keenya irra dabarreeyyuu maatii keenya irra dabarreeyyuu nama baay'ee gargaaruu dandeenya waan ta'eef inni kun wal faana uumee nama tokko ta'uu kan malee nama lama godhee wal faana uumee mana adda addaa lama ta'uu kan malee immoo mana tokko godhee kan wal faana jiraachisu akka biyya shakkii qabna akka biyya lafaatti iyyuu kun jiraachuunsaa hamma waanaa wal faana jiraanna kan kana godhe namoota hin ta'in waaqa waan ta'eef isa kanarratti waaqayyoon guddaa utuu hin galateeffatin hin dabarru maqaan isaa ulfaatu jechuu barbaada. Ameen. Ulfaadhaa mee isa gara dhaabbilee dhuunfaa keessanii gara gaa'ela keessanii itti dhufna seenaa bal'aatu jira sanaan wajjin wal qabate waan ta'eef bira hin darbinu garuutu naannoo sanarraan fagaatin waa isin dagachuu hin qabne hedheeni kan akkasiin achi deebitan barbaade. Obbo Abbashuun waan isinitti nu dabaltan har'a manni barumsaa Garjoosii banne kan mootummaa malee Adventistiin hin jiru garuu utuu seenaa kana dubbattanii mana barumsaa Adventistii Garjoosii ban caqasaa turtanii egaa seenaa barnoota keessan naannoo kutaa gadii jiru wajjin wal qabsiistanii manni barumsaa sun seenaa isaa waa yaadattan qabdu har'a hin jiru maaltu taanaan dhibee cufame moo yaada sana mee waan nu yaadachiistan qabdu wanta Obbo Abbayyaan dubbatan ittis waan edaata yoo qabaattan carraan isinii kenna utuu elementarii keessaan bahin mee seenaa naannoo sana jiru wal yaadachiifna jedheen. Adeemsa barumsa keenya keessaa utuu hin bahin dura kan akkan milkaa'ina kanarra geenyu kan nu godhe waliin dhalachuuf waliin jiraachuu keenya ta'ee kana keessatti utuu waa tokko tuqee natti tola hundumaaf barumsa ta'a waan ta'eef qonnaanis daldalaanis barumsaanis milkoofne irraa garuu barumsi immoo waan hundumaaf bu'uura kan jedhuudhaan gara dhumaa irratti waa'ee barumsaa irratti filanne malee adeemsa akkaataan itti deemaa turre akkamitti milkoofnee isa jiru keessatti yommuu barumsa keenya qayyabannu gaggabaabsinee baafneetu qayyabanna. Shortinootti qabatu. Atireeraa jedhu akka afaan ammaatti isa qofatu hin ta'in abbaan tokko yommuu aramaa boqqolloo jala aramu xaafii keessa aramu inni tokko dhaabatee dubbisa. Waliin mari'achaa waliin qayyabachaa walitti falmaati inni tokko aramaa inni tokko dubbisa lachuu wal duukaa adeemsa haala ture sanatu amma ta'eetiin goonaa laata kan jedhu isatu na ajaa'ibsiisa. Lama taanee yoo arrabnes hin dandeenya yoo dhiifne qayyabannes hin dandeenya garuu lachumti isaa maafa kan jedhuudhaan inni tokko waraqatarraa dubbisa inni tokko dhaggeeffachaati aramaa hojicha hojjetaa hin sooqaa kunillee kan irraanfatamu miti. Yommuu karaarra deemnus waan gaggabaabduu baafne san ishee irratti mari'ataa deemu. Kanaaf mana barumsaa keessatti illee sadarkaadhaan wal gaggalagashaa waluma keenya wal gaggalagashaa hanga sadarkaa lammaffaatti dhufu. Sadarkaa lammaffaatti immoo wanti ta'e tokko ammas tarii ta'uu danda'a laata waan namni jedhu tokko 11ffaatti sadarkaa keessa jirraa jedhee ragaa. Herrega qofaadhaatiin 93 wal qixxeeffin
kan biraa wal qixxee miti. Garuu kan nama dhibu ida'amee wal qixxee dhufe. Avreejiinsa walakkeessaansaa wal qixxee dhufe. Yommuu wal qixxee dhufu lachuun keenya tokkoffaa baane. Kan lammaffaa ba'u hin jiru inni nutti aanu sadaffaa ba'e jechuudha. Lakkoofsa akka wal simuuf. Barsiisota illee kana ajaa'ibsiifatanii amma mana isaaniitti waamanii nu afuritti ga'anii nuufis humna nu ta'ee hamilee nu ta'ee sadarkaa kanarraan nu ga'e. Waa'een mana barumsaa egaa milkoofneerra yommuu jennu mana barumsaa kana duubatti deebinee ilaaluudhaaf carraa yoo argachuu baannillee sadarkaa sanarra ga'uu yoo baannillee manni barumsaa nuyi keessatti barachaa turre karaa mootummaa kan jiran gurguddataniiru. Arrojjee Gamsaa kan jedhamus Waloo Yesuus kan jedhamus hanga sadarkaa lammaffaatti deemaniiru. Yeroo sana nuyi mana barumsaa irraa manni keenya fagoo ture. Waloo Yesuus nutti dhiyoo ture malee. Garjoo Siiban kan jedhu mana barumsaa Adventistii sana kan seenne kan mootummaa guyyaa guutuu ture. Kan Adventistii guyyaa walakkaadha. Tarii beela kana seenaa gochuudhaaf nu gargaara laata guyyaa walakkaa hojjennee daldallee qonnee guyyaa walakkaa immoo baranne jennee mari'anneeti. Akkuma jennee nu ta'eera. Ganama dhannee barannaa sa'aatii booda gallee hojjenna. Manni barumsaa Garjoo Siiban garuu tokkoffaa haaluma nageenya naannoo sana jiruun lammataaf immoo hordofii dhabuu isaatiiniti duubatti hafe malee manni barumsaa sun akka amantiittis ta'u akka barumsaa akka cimina yeroo sanaatiin amma hanga sadarkaa lammaffaatti mitiiti isarra darbee deemuu kan qabu ture. Isarra darbee deemuu kan qabu ture kana keessatti egaa manni barumsaa sun utuu hin guddatiin hafuunsaa akka hin jirre ta'uunsaa kan nama gaddisiisu ta'ullee ammas dhalootii hamma jiru itti yaaduu kan qabu natti fakkaata. Itti yaaduu kan qabu natti fakkaata. Manni barumsaa warri kaan garuu guddatanii hanga sadarkaa lammaffaatti deemaniiru. Nus immoo naannoo sanatti dhalannee aabbuu Wandabiyoo sana keessatti dhalannee naannoo sanaaf seenaa ammuni haala kitaabaatiin barreessinee jirru dhalooti kun kitaaba kana dubbisanii irraa baratanii naannoo haalatti misoomsuun danda'amu itti akka deemaniif yaada waan qabnuufi. Nus immoo Wandabiyoo kan jiru sana Wandabiyoon bakka xiqqoo tokko taatee akka waliigalaatti naannoon sun immoo aabbuu jedhama. Aabbuuma sana misoomsuudhaaf yaadnee wal qunnamuu eegallee jirra. Yoo Waaqayyo keessatti mul'ate waan tun danda'ama isuma keessatti hammatame manuma barumsaa sana wajjin wal qabateeyyuu egaa Waaqayyo umurii dheeraa ooluuf kenna waan gara fuulduraatti dhaloota haaraa jiru wajjin itti yaadnu ta'a. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa seenaa bal'aadhaa seenaan keessanii iddoo tokko ta'anii dubbatanii waan fixuun danda'amu miti. Garuu wantoota hin irraanfanne keessaa kitaaba keessanirraa kan hin arge yeroo jalqabaatiif akkuma kutaa 12ffaa yeroo xumurtan natti fakkaata. Yeroo jalqabaatiif akka gargar baatan caqasaa gargar baatanii utuu hin beekin mana barumsaa yeroo dhaqxan yeroo galtan yeroo raftan yeroo hojii qonnaa hojjettan yeroo daldalaa yeroo hojjettan utuma walii wajjin jirtanii dirqama mootummaatiin natti fakkaata kan isin yeroo jalqabaatiif adda baatanii. Maa inni mee seenaa sana waan nu yaadachiistan qabdu? Obbo Abbayyaarraan jalqaba moo Obbo Abbashuurraan jalqaba? Mee seenaan sana nu yaadachiisaa lachuuyyuu yaada sana nuu qoodaa. Isa fuuldura xiqqoo isa hafe waa'ee dhalachuu keenya irratti waa tokko dubbachuun barbaada. Naannoo keenyatti barmaata tokkotu ture. Lakkuun yoo wal faana uumamanii dhalatanii yookiin ofii isaaniitii du'u yookiin haadhaaf abbaa yookiin firaa dhiibbatu kan jiru barmaatilee tokko ture. Kanaaf yommuu haati keenya akka nu lakkuu taane hin beektu yommuu ni dhalanne. Baadiyyaadha waan ta'eef hin barannes waan ta'eef isheenis hin beektu abbaan keenyas garuu
yommuu miidhuudhaan manatti kan dhalanne mana koo keenyaatti yommuu dhalannu sana ani dura dhaladhe Abbayyaan dura yommuu dhaladhu obboleessi ishee obboleessi haadha keenyaa eessuma keenya jechuudha. Garaa ishee yommuu ni qabuuti kan biraa firaa dhiiseette. Haala barmaatilee kanaan immoo maanguddoon naannoo sana jiraatu tokko dhufteetu kan dhalate hin gaatii isaa fedhiisaa itti. Haati keenya immoo waa'ee haadha keenyaa kaasufanii haati keenya immoo Waaqayyoo kan lakkuu naa laate naa guddisuun malee narraa fudhachuun mitiitii narraa bahi. Haati keenya barmaatilee kana hin fudhanne jechuudha. Akkuma haati keenya jette nuyi wal faana hin dhalanne yommuu garaadhaa boolleenni akka miidhamu ta'e ture suuta garuu afuritti deebi'ee natti qixxaachuu danda'e. Maanguddoon yeroo sana akkas jette sun eeganii guddanne booda ani miidhaa keessanii akkanitti guddattu hin seene miidhaa keessanii irra ga'u yaadee tan ammoo naati keessan naanooddi jettee nutti dubbatti turte eeganii obbannellee. Qabdiin kan biraan kan kana fakkaatu nuyi lama ta'anii barni dhalanne mootichi Haile Sillaasee naannoo gara Dambadolloo deemanii turanii. Yaasiin darbuutii lakkuu kana karaarraa qabadhuutii taayitiin kadhadhuutiin jedhan haadha keenyaan namooti. Hin gorsanii kennaa deemaa jiru jedhanii kennaa baay'ee sii kennu kan muukee guutuu si ga'u karaa asfaaltii bukkee karaa konkolaataa irra bukkee taa'e kadhadhuutiin jennaan. Waaqayyo kan lakkuu naa kennee ittiin akkan kadhadhuuf otoo hin ta'in akka inni naa guddisuufi. Naa guddisuuf naa kenne jette haati keenya. Seenaan kun asittis barmaatilee naannoo sana yaada sana haati keenya hin fudhanne jechuudha. Hin fudhanne. Kanaaf barachuu baattullee haati keenya guddina keenya irrattis cimina guddaa qabdi. Cimtuudha baay'ee cimtuudha. Kanatu koo barbaade sanan. Waa'ee isaa mana barumsaatti jalqabne mana wal barumsaa Adventistii isa laaloo kattaa fi garjoosii bansana booda waa amantii irratti itti deebi'uu barbaanna. Garuu asitti waan tokko barbaadu jalqabumallee mana waldaa Adventistii kan naabe laaloo kattaa kan jedhamutti jalqabne bara 1993. Achimmoo garjoosii 63. Achimmoo garjoosiinne. Digirii koo jalqabaa yommuu fixu san nama dhibu ani kanani barreeffama ittiin eebbifamu barreesse hospitaala yaadannoo Zabdiitu achirratti barreesse. Isuma keessa dhugaan macaafa qulqulluu mul'ataa dhufe al sadii nu qunnamee jiru kun gocha Waaqayyooti. Mana barumsaa kan jalqabne mana barumsaa Adventistii. 8ffaas kan baranne akkasuma xumura yommuu ittiin eebbifamu digirii jalqaba ittiin eebbifamus kanani barreeffama ittiin eebbifamu barreesse hospitaala yaadannoo Giiftii Zabdiitu irratti yeroo sana maal kun kan jedhu gaaffiin sammuu keenya keessatti uumamu jalqabe. Egaa gaaffii isaa amma keetti yommuu nan deebi'u obboleessi koo Abbashoon dippiloomaadhaan galee jedheera an digiriidhaan galee ani waggaa 2 baratee bara 1977 barsiisummaa hojii barsiisummaa narraa fagaatee deemee gale. Yeroo sana yeroo jalqabaaf qaamaan gargar baane. Odoo sana naqinee maanni barnoota bu'uuraa barsiisuu haa ta'u carraan gargaris hin baase tokko tureera natti fakkaata. Moo dirqama wajjin deemtan natti fakkaata I think manarraa. Wajjin deemne innis yeroo ishee gabaabduudha. Yeroo ishee gabaabduudha. Deebitanii yeroo dhuftanii yuunivarsiitii galuu keessanii namni karaarra dhaabatee kan isinitti hime tokko eessa deemtanii deebitan yeroo sana. Mudannoo yeroo sana ture nu yaadachiisa. Eebbifame na yaadachiifte.
Tokko kurnafa immoo barannutti dhaqaa boqqolloo follosaa dhidheessaa jedhanii yeroo sana boqqolloo sana kan misoomsu mootummaadha. Boqqolloo ga'e sanatu dhaqaa follosaa jedhanii ixaan uumnaan ixaan aanatti baasee Abbayyaa jechuudha. Kanaaf dhidheessa dhaqee gara guyyaa 10tiif boqqolloo follosuu deemeera. Inni guyyaa 10. Yommuu 12 fixnu immoo 12 fixuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffachuudhaaf qophee dhangaa tokko qopheessinee turre. Numa lamaantu qopheesse hoolaa qallee jechuudha. Namoota waamnee hoolaa qaluudhaaf abbaan keenya immoo baala abbayyii cabsuudhaaf kooraa jedhama garasitti bahu muka kolii yaabbachuu yaalu abbaan keenya mucucaatee kufee miilli isaa lamaan gidduu rukutame. Dhangaan sana abbaan keenya lafa hin jirretti nama yaachifne kutaa kan biraa keessa keenya jechuudha. Booda barii suubii namootatti himne abbaa keenya fuune hospitaala Gimbii Adventistii geessine. Yommuu geessinu kun egaa qorumsa nu mudate keessaa tokkodha. Nummoo barumsa bu'uuraa barsiisuu hin deemtu jennaan Jimmaan deemuuf maqaa keenya laannee turre. Abbaan keenya hospitaala galee nuyi achi deemuuf jenna. Yommuu hospitaala galu immoo asitti yaa abbaan keessa yaalamuu hin danda'amu. Hakiimota Adventistoota lamaan isaanii biyya alaa dhufan Filippinoodha. Dooktar Giraanaadaa fi Dooktar Gibel jedhamu. Inni tokko asitti yaalamuu hin danda'amu. Tokko Ambassaa hospitaala jedhamu Finfinneetti keessaa inni guyyaa sana tartiiba isaa ta'e jechuudha kan nama yaadu. Humnaanis hin danda'amu itti mari'annaanis waa hin ta'u miti. Haala dhaabannee muuni waa'ee kanarratti wacaa'utu jirru Paaster Baqaaduu Olaanaa yeroo sana hospitaala sana kan bulchan isaanii ture. Maal darbaa dhufanii kun hojii Waaqayyooti. Maal rakkinni keessa maal taatanii naan akkas akkasii jennee itti himne. Itti himneenaan mee nama mari'adhaa Finfinnee seenuun salphaan sitti fakkaate Finfinneen bosonaa. Dhattanii beektu moo attabittiin deemuuf mari'attu mee inni mari'anne jedhanii haqanii dookteera isaa guyyaan sun tartiiba isaan ta'anii wajjin lamaan isaanii mari'atan. Yommuu mari'atanii dookterri gabaabaan sun hamma hin dandeenye yaala. Hamma achitti geessuu hin dandeenyetti hamma hin dandeenye yaala. Waaqaa wajjin nan yaala. Kan raawwatu Waaqayyoodhaan nan yaala jedhee waadaa nuu galee gabaabsuudhaaf dhugumayyuu halkan sana opereeshinii godhee baqassee jechuudha. Baqassee hodhee abbaan keenya guyyaa 5 hospitaala sana keessa ture. Guyyaa Jimaataa gaafa inni hospitaala bahu nummoo dhufnee magaala Gimbii bullee Jimmaan deemuuf beellama ta'e. Guyyaa Sanbataa deemnaa jechuudha. Yeroo sana nuyi Adventistiin turre. Barnoota bu'uuraa barsiisuuf. Nama 300 mootummaa fudhate. Namni 200 immoo itti dabala fedhii isaanii inni duukaa bu'an. Nama 302 taaneetu Gimbiidhaa kaanee Jimmaa geenya. Jimmaadhaa immoo bittinnaaman immoo hammi tokko Oomoon Addaa jedhamu aanaa Oomoon Addaa nu gahe. Oomoon Addaati immoo Naaddaa Bidaaruu ganda Naaddaa Bidaaruu jettu immoo ramadamnu nama 302 keessaa lamaan keenya qobatu wiirtuu barsiisaa sana nu gahe lamaan keenya qoba jechuudha. Kan Wallaggarraa dhufe. Warri 300 bakka isaatti bitamnaan hin beeknu bakka adda addaa. Kun egaa Waaqayyooti ejjete inni fudhannan. Tarii namooti achi lakkuu ta'uu keenya arganii wal faana nu ramadanii hin beeku. Sanas ta'e kanas kun gochaa Waaqayyooti. Gara ji'a 4tiif achi yommuu turre warra keenyarraa adda yaadnee baanee hin beeknu baay'ee yaaddoon nu qabee ture. Hojii keenya akka gaariitti hojjennee ji'a 4 booda deemnee yommuu Gimbiitti galuuf kaanu konkolaataa 6 deemna namni 302 kan konkolaataan keenya rakkoo godhateetu dhidheessa bulle. Konkolaataa keessa teenye bulle. Warri kaan Gimbiitti galan. Kunis ajaa'iba tokko teenye bulle ganama suubii konkolaataan kan biraa dhufee nu fudhate.
nu fudhatee wajjin yommuu magaalaa Gimbii gallu namni magaalaa jiru hundumtuu bayeetu karaa cinaa dhaabatee harka nutti raaseetu baga nagaan galtan baga Waaqayyo isin gargaare jedha. Sana keessatti garuu gurbaan kutaa torbaffaa jalqabeen wajjin barate tokko ijoollee ifaa yaataniitu dabartaniitu gammadaa jedha. Nuyi konkolaataa irraan buune. Isaan qabxii maatirkii sana arganiiru nuyi nagarree achumaan gammachuun nu macheesse. Yommuu achirraa buunee Qaana Zagaleelaa jedhamu hoteela tokkotti geessanii affeeranii nyaata isaanii nyaanne. Maaliif gammachuudhaan kan ka'e? Maaliif kun kaayyoo keenyas ture. Kaayyoon keenya durumaayyuu barumsa keenya hamma dandeenye hamma digirii lammaffaatti itti fufuudha. Sana keessaa bu'uura bareedee jechuudha asitti. Achi laaqana keenya nyaanne gara mana warra keenyaa mul'isa abbaan keenyas fayyaa warra keenyas fayyaadhaan wal agarre. Ji'a afuriif kan gargar baane jechuudha. Garuu immoo oduu tokkotu dhufe. Maanni isaanii qayyabataniitu hojjetaa turanii nuyi uummataaf hojjechaa turre. Isaanis Finfinnee Yuunivarsiitii seenuu hin qaban kan jedhan gareen tokko immoo nurratti ka'e. Yeroo sana Ayooma kan jedhamu waldaa dargaggootaa warraaqsa Itoophiyaa kan jedhamu tokko ture. Isa keessatti hundi keenya hin hirmaanna. Nuyi tokko isa baqayyu aangootti kennee turan ganda sana keessa nuyi hojii keenya irratti xiyyeeffannaa waan ta'eef tokko isa gadhiisuuf kan bu'uura barumsaa Jimmaan deemne. Yommuu deebinee dhufnu immoo waraqaa deeggarsaa ilaannuuf jala tursine jedhanii mareechuu isaanii dhageenya. Akkuma Jimmaa deebinee dhufne dhannee yommuu isaan gaafannu irratti mari'annee isin ilaanneeru gaafa tokko isa tokko tafa yookiin hoogganaa tafa gaafa tokko isa barreessaa tafa gaafa tokko isa kan biraa tafa otuma yeroo jalaa fudhatan. Amma kaayyoon isaa ganu hambisuudha. Sababa kanaaf aanaa Gimbii deemnee iyyanne yommuu iyyannu dirqama gabaabsuudhaaf dirqama akeekkachiisa isaanitti kennameen waraqaan sun nuu kenname haala Waaqayyo nu gargaareen Yuunivarsiitii Finfinnee seenuu dandeenya. Yeroo sana namni hirmaannaa naannoo isaa irratti hin goone Yuunivarsiitii galee barachuu hin danda'u kan jedhutu ture. Seera mootummaatiin kan jedhutu ture. Garuu galle. Nama dhibuu kana keessatti kan hin tuqin hin darbine tokkos ijoollee hiriyoota keenyaa wajjin duulaaf qophaa'uu kan jedhamu biiraawwii uttidirnaa kan jedhamu jira yeroo sana. Galmoomneerra yommuu galmoomnu ijoolleen nu biraa deeman hiriyaan keenya achitti hafan baay'eedha. Nuyi galmoomnee barnoota keenya cimoo waan taaneef barsiisotis baay'ee nu jaallatu waan ta'eef nu gorsuu kanarra deemaa jiru otuma jennu isa sin deeminabne yommuu Finfinnee gallus galmaa nuun jedhan akka eeggannoo yoo rakkinni dhufe yeroo sana immoo wal waraansa keessaa ture dargii wajjin jechuudha. Galmoomne ture otuma iftaan deemne jennu giraajuweetiin kilaas kan jedhamu jira arfaffaa yommuu seentu hin hafa. Inni nuyi galmaa turre sun nuyi galmoomne sun otoo hin gahin nuyi achiis eebbifamnee waan hojiirra bobba'uu dandeenya jechuudha. Yommuu hojiirra bobba'anu gargar ba'uun keenya dirqama ta'e inni dippiloomaatiin eebbifamee yommuu inni achi deemu yeroo dheeraatiif yeroo jalqabaaf gargar baanne waan ta'eef cinqama nutti uume. Yaal tokko yeroo doormi koo galuudhaaf yookiin gara kutaa mana poolisii nuuf deemu yeroo nani daawwitii ilaalu isa keessatti yommuu argu nan haasisa ture. Isan argisee baay'ee yeroo dheeraatiif gargar baane. Kana iddoo yeroo dheeraa tokko boodatu Tigraayin deemee jechuudha. Xalaan naga'e. Xalaan sana gaafa dubbisu haala ajaa'ibsiisaa ta'e yommuu inni dhaqaa ture. Heetu isa mudatee ture isa kana abbashumti otuu dubbatee natti tola. Itti deebina sagantaan keenya sa'aatiin keenya waan nu wayyamaan jirree fi kutaa lammaffaa isaa keessatti iddoo amma dhaabattan kanarraa kaanee itti fufna. Seenaan keessan seenaa baay'ee ajaa'ibaati.
baay'ee dheeraadha. Hamma dandeenyetti garuu wantoota hafuun qabne itti fufnee ilaalla. Kutaa lammaffaa sagantaa keenyaa keessatti turtii keessaniif hedduun isin galateeffadha. Kutaa lammaffaa sagantaa keenyaatiin deebinee walitti dhufna. Jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa kan wajjiniin dabarsaa jirru obbo Abbayyaa Ifaa fi obbo Abbashuu Ifaati. Seenaa isaanii seenaa dheeraadha. Kutaa tokkoffaa sagantaa keenyaa asirratti goolamnee jirra. Kutaa lammaffaa isaa immoo seensa gara yuunivarsiitiitti ce'an irraa kaasee wantoota isaan mudatan irraa itti fufna. Har'aaf garuu asumaan nagaatti isiniin jenne nagaan nuuf tura. Tu garanko dute anan na fayyiste akkan qabdu badingone ofta halan garebante to atina fin bafne ati chubbu goti sana enyoni yadatamu sitonaf kenne bokolna kan nafdabatu wabilu buko naftati yomiyo sinram fadu situ jirenya navlati sampai ko sikofa ichiti diran injiru sol filekediste ufte sena ko jitiru Bastin beka awade ani sinisu tidi gana bitati fanora tulbate yesu almata lupuko undana mosiste galana rakina edu rana jesiste ulfatu sanate aye kormaniko ati sarra guddan jalta yesus jalaleko to situlfatu harkake abatul kabde fayina ko berkanesu tofodang gagadugde buke simararfane anaf batte fandojida tabadisana olcho nafal mesiko fada kan nafdabatu wabilu buko naftati yomiyo sinram fadu situ jirenya navlati sampai ko sikofa ichiti diran injiru sol filekediste ufte sena ko jitiru Bastin beka awade ani sinisu tidi gana bitati fanora tulbate yesu almata lupuko undana mosiste galana rakina edu rana jesiste ulfatu sanate aye kormaniko
ati sarara guddaa hin caalta Yesuus jaalallee koo Namarraa furmaata dhaabus anaaf hiikteetta hibboo Ichuu amanamaa naaf taate boqochiisteetta lubbuu koo Iddoon kuufee ol na kaaste na qabdee harka keetiini Hundaa gaatamuu oolmaan kee tolleef gaarummaan kee suuni Turree kan naaf dhaabatu waabii lubbuu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu siitu jireenya naaf laate Dhoksaan faayyuu koo si qofa icciitiin biraan hin jiru Isoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasten beeka raawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaate fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo hundaa na moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaa hin caalta Yesuus jaalallee koo Jaalala dhugaa naaf qabda haalotaan hin gaangeffamu Moofaa baarsaa narraa baaste maqaan kee naaf ajajamu Yatamus bowwaa duwwaatti dukkanaa koo naaf ibsite Eeboo gaaraa kooti beekta daliilaa naaf dhangalaaste Turree kan naaf dhaabatu waabii lubbuu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu siitu jireenya naaf laate Dhoksaan faayyuu koo si qofa icciitiin biraan hin jiru Isoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasten beeka raawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaate fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo hundaa na moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaa hin caalta Yesuus jaalallee